dandeessu yookiin Anuma inoo qaamuma kana bakka laal gisee akkatti ciiftes yoo namni oloo qabe malee ifiin ol hin jettu. Nama akkatti ol qabee teessisa. Hin dubbattu afaaninis. haakimni duba dhukkuba ishee hin himne. Haakimni narviidhaa naan jee narviidhaa karaa biyya Itoophiyaa keessa illee si baasuu danda'a naan jee haakimni. Kuba narviitii naan jee. والله دائما انا والله ان توصل الساعه كنت بتجوز قبل دائما غربي على بار برس سلا حكم قد جيسيت سلا دي قد كبادي انجر سين هذا Nama guddaa geesse ceroo geesse doktora bira geessetiin doktorri adaamatti barii naa barreessan saniin waan hin deemuun dhabeefirraa galcheetuma bakka amanaan taa'utti jira. adaamatti si barreesse Adaamatti sii barreessinaa naan jee haa naaf barreessitaan jeen yoo naa barreessi jeen zaasaniif harkaa wayinumaa qaba. hin qabdu harkifaan nagaa qabaa miti daa'ima Harki ishii gisee hunda akkanumatti qabatti laa. Nyaatan namaan nyaachisa. Harki ishii. addaan hin ba'u harki Ni ba'a addaan ganni dhiifatti. أبشر ربي يا ولي زوجي. أي من أنتم لازم تطلع. أوكي. ومن إدواسي قماتني سلا أكونتر. أنكم buusan ilake. Alhamdulillah buusan qorichoo sitti himne qorichotti noggasuma himee barra. Keessan hunda sii dubbisee Akkaanti irratti meeqa sii galchan eebirri malee. Akkaanti irratti eebirriin walirratti qarshii 15,000. Laa akkaanti irratti hoo. Walumaani akkaanti eebirri irratti qarshii 900. Hayyee akkaanti irratti hoo. Maa eebirri raamiti. Eebirriin 900. Eebirri irratti qarshii 900. Okay. Akkaanti irratti hoo. Akkaanti irratti amma qarshiin 14,000 humni saayilant akkas amma seente. 9,000. Waadaa ijoolleen ergaa jiran waan ta'eef rakkoon qabulaa buleeyyanan wanni gaafadhee warra yeroo san maallaqa resiitii keessaan natti erga hedduudha jira waan ta'eef Useen maabara tokkos galchee jira namoota saniif hin gaafadhe malee waan biraatiif hin gaafanne duraanuu irratti baay'ee nama qabneef waan ta'eef akkas eegsistuu hubadha jechuudha barbaade. Amma warri koomentii jirru kan gaafatamee inni bochaa dhiisa tiiktookni kun nama daba. Akkaawwantii Lilli bochaa dhiisa. Lilli bochaa dhiisa ka please lilli bochaa hin boyna dhiifamaa hojii. Lilli bochaa dhiisa. Laal nani dhageessaani. Ayyee. Mee warri yaada qabdan orbaaditi yaada qabdan irratti kannadha amma daa'ima akka isheen argaa jirtan kana daa'imni kun maallaqa guddaadhaan barbaachisa kokonoolaan miilaan isin dhaabbattu akka isheen godhataa jirtu kana argaa jirtan jechuu barbaadeet akkuma guddaa akka oofatu akka gaggeeffatu guyyaa sagantaan guddaan osoo godhameef yoo hamsaa ishee jaabir faratti ishee godhame. Qorichoo kana naa galchime qoricha kana galchime. Lakkoofsa tokko barreessime.
mootii tattara qabdan maaliif nama ol hin galchine nama cinaaqsan jawan ol baasan. Mee cinaaqsan waasisin giseen mee ana bira mul'atu si warri mootii tattara qabu hin jiru isaa wayi. Warri mootii tattara qabdan hin jirtan isaa. Gestii ergadhume ati cinaaqsan. Gestii seen bara diggi gestii keessatti si argaa bari hin jiran. Gestii seen ati sabboontooti gestii seen. Akka himuun teessan hin mul'anne nama akka tiktoon keessan hin mul'anne godhaa jirtan. Ayyee olii isin harkisaan jiran jala qabadhame. Cinaaqsan isinii ergee bar. Cinaaqsan isinii ergeen jira mee qabadhu gaabboleesso. Afiroora gootalla billah. Memang betul baik. Muhammad Bayan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan negara. Ayo urgal terus. Aye. Mere accounting le gargara. Ayo. Saganticha mareefun argara waan ta'eef yani edeerra turame. Laa eda duraan baay'ilama kanatti qabannee amma edes namni dilas waan ta'ee jeef sa'aatii malee edda dhufanii jennaan magribatti fa'aattu jedheen waadaa galallee fi amma waa'ee dhukkuba intalasaa eda mayyumaan nu argisiise maali cinaaqsanumaatiittu. Wallahi mee dubartoota kanaaf taqaama akka xiyyaa kana qabdu tiraasiif keessa guuran uummanni tiraasiif wanti. Caalaa maal jettaa mee dubbadhu. Awoo giftanii qotaan ati bachisa mee shaaworii galchina silaa hudduma tana akkaasu sanitti hin gangalcha silaa wallaahi la'azii silaa uummanni silaa qorraa fudhataa walaniin beekaa ummata waan itti irraa fudhatu haadha. Waan tiraa fudhatanii beekanii barxamsiisaa mee warruma dabbaadhaa dhufetan piliis qabsiisaan ilaala. Wallahi dhugatti qotaa warra achillee jiraatan giftoroonni silaa bakka akkasiisanii fagaatanii qotaa. Wallahi ana rahmat sini wallahi. May please giftara kiyya ka Soomaaliyaa tokkotti share naa godha. Umar Jama kan isaati. Aishi kan la da yaban yo wani simo yani sai da boke yo simo da sina da ah Rakku waye. aye gabi yar kali titara no asi Please sekarang saya nak tahu arra guyan tole makati aw arra guyan ni guya Nak tahu sisi dia kayak siapa sih sisi dia sana bukan demin. arra guyan guya ga no yaudi tanah sini arra guyan kiya tafta gora wara miya mana kiya unta tafta gora tanah sini kali ti huddu huddu gata suni kabda dia so khairo tak yo dawas sun kabdi dabba Asu tu misin. ta khairo jirsan Wah, asu dah pernah saya video tu muka kamu asu mesti yang tak kaya orang jurusan ini. tadi dia gam tur gangal jadi ngono mana nak kayak mata kayak segala kana wali muda hai Wah, asu dah pernah saya video mu. awon Ni orang bisa nak kana bahasa sini video bisa. Wallahi gitu yang guna amal bila kana kisah bahasa sini kau hati har kana bahasa please. Please har mana bahasa baka. Anu kayak suara sincero dabba kira enggak tuh dulan dabba teh all kau undan tuh. Yo nanti kan nak sih. Wallahi. awa tata gora jule mana ya ko mala madilan dana dette ni mala tata ngoni guys tata gora barna ta Dia cewek tantang nak guna ya Rabbi kayak guru sama mana sana yang nyuci share mana pada orang mau najib itu turun nanti ada tani.
Ah. Ya Rabbi nama takko gara lafo na miti gara lafo kiyo. ዛሬ ጥላትን ቢሆን ስጠኝ በቃ እና እኔ ጥላት ቢሆን ስጠኝ በቃ አታልፍም በእናትህ ይሄን ችግር አውጣኝ በቃ Amar falin ni sa shamara አውጣኝ ይሄን ችግር ፕሊዝ ውዶቼ ከዚህ ውስጥ አውጣኝ በቃ ወላሂ ነው ያራራ ሰራ ወንተ ሰራ Allah babofr yaw giftaroni baka kasi baka udizani fakatan yaw natu manier ababofr kana ayu mani malte baye yani ambasai thank you so much nama sari kabra guys Allah wala oromo tan mela lajit ummata kana mata jawab takar game hai abu mo takata kale kanu nandir wanti tatani who are you yo namni gifti kesa kabatu jirat wallahi once wallahi na kan nati nagafadda wallahi sinifin debisa na tabsisan kaysain kabagaru basetin sini debisa khazi shigurus ta nitininis مش لاقاوس yo duguma gifti kesa kabatu belis no debisi zadi best of one ina da masanu yusrin injirtu best of serin injirtu tokoda koina da amma triple guys abo triple guys gifti kalitan hodus ni logre galja tadi meka ati wannan din sakana kuma mal da barani adamna kuma na bare da barani adamna wai jawi ai kuma na bare da barani adamna guys triple era triple da stino karo triple guys triple semua berbeda triple guys triple ini mati mana ada bifan maka guys thank you so much Mani dabban fen jambo lina Faki ujen dabba kana harkatani timiti. Olkay chidemme. Ya Rabbi idilin ki yakun kan makam de gizena nage an gastira tawo gifti dufani to mana hanna ni gizena tawo dukana mana rades kan kai. Olkay khay chidem. Khay chidem. Ulan na paper chalaye. Dula hamal tisbazen yustuve. Dula Pengen dabba kana gurban to kana lale wai dabba no makabdina ye je gorora hasnan ulan na pe dabba. Wallahi. Kay na chidem guys. So malte Wai dabba kana so hirira bani unar kun kamani bar hirira. Dibola kate. Inka yanne wallahi yani riba ma kana na ba sai ni shakku magargara le bishan awara. Dabba kam shakumt. Galgal bishan awzari dike shukume ule birara fagan magze lafa ana masakada la oromo tinu kam sugata iti ufade gogram fade fanti ufade dabba yo kam membo war. Amma kami bame tim ada gani. Si arusani bar subhanallah jani tasbih sirat dani. Nagain tasbih daun jani ajala. Ummat halkan ko ba isani ti barwana gare gora bulu ke wanta kiyara de gefa doka. Wanta jani bar. Subhanallah jani tasbih dani. Akan fan nama ba itu dah? Aketi dabban si bahu fanti ufutun kabdu mana kaisati. Ashi. Ifu kam sun kabdu baka gize unda dabban ke gellen sarkachu kaba ya ukamame dabbane no masra do matafajiru. Akan galen sa kam esa narkata galen sanni. Malate hulli gize baka wanni tufachu kabdu mana kasa gize te shita bichante se amma dite amma kaloshine tidide shukumte baka shukumte bishano wa kana Allah bre chiter. Mar shukum dabba shukumani nama katonni. Walla namatin khatlu. Mal kuna makha. Jinni no. Khorma tekam dad. Tambar warren kintanati ni tikhati warra garte faramurin ni khafata sah dubaqet. Ya kai ati serang aku tani du serah ada bersani. Likumati mali anki ya kamati tirre ko niu. Me wallahi ajje sana ka tulisan. Rabbi rahmat ha golu fin du terti siu. Sirani tumili. Injurt.
kanaafuu kana beeyii qadaban. Dabbaan kanaafuu kana bee wallahi an qaama akka xiyyaa kana namni yoo Gabriel laqeen qabuun siin jee bara arafaa ta'ee yoo taate malee. Ati qaamni kan arfaate taanaan bara dirtiin feetu bara. Xiyya bootuma xinjoo bar xiyya dhaka fakkaata yoo akkana dhoote bara harka keetiitu silaalata malee qaamni xiyyaa miti. Akkam jechuun. Yoo akka guutaa akkana na dhoote nama sibiila kaasuun fakkaata irra hin jiru laa. Laal injiin ol qabire akka arfaate. Irra biyya na gartuu adeero. Akkanatti harka ol cabse. Ol cabse harka kanatti. Duba shiita malee waan ta'eera kana Wallahi buduan na nyaatan jeetiin ol shurraaba gurraacha kaadeen ammaa buduan na nyaatanii qaamni na uurate. Huddummaan sun uuratiin tabira laattu. Ani namni waa koppiliingi naa godhan jiru maaf hin dhibimmaan kana nagala keessaniis tiini qaban uummanni Oromoo kun wallahi laal. Amma kan shaawuri seen Ani naman qabu uummanni na jibbaa maaliif himimmaan nagala keessa warreen gina kana. kan shaawuri seen irree amma si moodeen jira. Akkas dhibba shanii nama mo'atanii. Meeqaan shaawuri seen tokkuma takka yoo seen inni seen ta'a. Amma tokko yoo si galchan shuwaaruma keessa si seeneetis si gangaladhaan si jee akka nama maraateetti. Wallahi yeeqa. Wallahi billahi si fiin qixaban mudde. Yallaa jiim let's go. Yallaa qabi. Yaa rabbii xiyyeenyuma. Aboo taaftaaf akka nama maraatee godha galaa lama biyyee jira yaattu. Aboo waliin raafuran guys. Raafurachuu barbaadan moo barbaadan yoo raafurachuu barbaadan taaftaaf itti roob isaa kuma takkaan gahaa. Khalas rahaa ta'e fudhatan jechuudha wallahi gidaatti qaysiin gammachiisu malee itti kan wallahi billahi taapha raawwanni qaysan beedanii barisi yaa qe'ee nama taaptaa godhanii adabsiisan taapha kuma takka loo qabi kuma takka loo qabi deema hundi keessatti taapha iskiriin guys let's go shaaworii kuma takka laan isiniif galtiini adabbii teenya sirri nuuf fudhattiini deema taaptaa godha na tuffattee barisiin hayi ijoollee mana kiyyaa saaruu akka taate isin hin barreessin taaptaa godha awwaa asitti illee lamaan baay'isa koofiyyaa waan akka koofiyyaa silaa keessa ol darbite xiqqishoon gargaaree gaala. Oh mata mafia kana garta. Biya kaminta medirti Oromoo tunisti qabdi kun nama dhibba lamaan jiran ilillee olin darbani yaa ilaa yoo giftara tokko naaf itti kharaabate wallahi. Deema ijoollee mana kiyyaa deema dabbaa laaltanii. Oh mata kana wallahi. Saarati sharna godha yoo dandeessan wallahi. Kaasi dabbaa laaluu beetanii. Dabbaa laaluu beetamu. Please kuna karangalchina wallahi yaani amma dhumma. Kaasi dabbaa laaluu beetamu beetan yoo dabbaa laaluu beetan taaftaaf gootan moo gootan. Siuma sadi qofa addatti yeetana gattu qaala bakka kana isin laaluu kana gartee bakka baay'ila gubbaa kana gattu qaala siuma sadi qofa. Amma onnee dhibbaa takka sina ol darbitanii dhibbaa afur nuutaatii jechuudha gosittaas xallaa wallahi. Yaa sadi maayisa nu jira. As keessatti koofiyyaa waan dandeessa kan yaa rabbi tokko takka nu galchu. Aboo taaftaa godha bannaa jechuun taaftaa godha namni dillee sirtan kun taaftaa godhanii kuma takka illee wallahi laajee. Amma mata jabaata yaa dhiirti amma warri taaftaa godhe kun hundi dhiira dhalaan takkittiin taaftaa hin godhine fakkaate. Wallahi shamarran taaftaa hin godhanii isin. Yoo fi dabbaa dhabda mana gabbanyini ababa sadi kana ababa sadi. Nimare uddee na qabsiis mee firaatuma. Kun firaalee sirii. Ababa sadi kana wayi oommanni maal ta'e. Thank you Azizan tala. Nimare na qabsiis bareedduuti wallahi leenca xiqqishaan sii kana yoo har'a caalaa nuuri harkana baaste wallahi. Ay guys triple kana keessa wal gargaara. Ay taaftaa godha isin taaftaa warri waa kan hin dandeenye taaftaa godha. Cara dia nak mencari kopi dari bapak. Mas mana kebanyakan ni? Aman kau dia. Mata kau ni miskin nabi. Tap tapi nanti dia mah. Oh mata kana lah. Ush. Ada tapi nanti dia mah. Aku mata kada ka. Ada deki kangkam nu. Ada tap kau dah untuk kes tap. Wayo tap guys tap. Kita bicara ni mana guys? Kopi ya tak kau masuk sini nukan nak kopi ya. Nukan oni di batak. Okay. Video bay. Hudu deh, saya ni Arab bocor ni video mana pasal tu ni? Yo sih nama tu online namba. Hai, triple, double guys, double, ini agak double no, double. Abu kopiah tak counter apa please abu kau mata counter ba? Abu mata kana ga adabbi feta ni, वो दर रहे ना ga वो हाँ रहा. Ego di den mana sini gua. Tahu gua ayana di den ni, oh kopiah di ball der ba, kau magal ayana di den ni, kau magal gal triple kana kaisa terkali oli. Hai. Abo kofiya wah tak abo ya obelezo kofiya tak kolter baka kofiya tak aye tap berandi ma tap berandi ya ewa abdi ya thank you so much nam akasi ada dalina ye
dhiirtinis naam numeetti isaati dhiira wayitu bartiidha. Eh? Lina. Lina. Ana. Hee waryaa waxan hay. Ada bito kofa lubu. Ada bito kofa. Linai. Waan ku maqlaa'uun no sida gaawutiin jiraaban. Qalbii ummata kanaa akka itti fayyisifnu barbaadu jirraani. Ada bito kofa. Shawar manu senta. Shawar senti. Ada kitaata kee maddu mee sadeen keessa tokkoon kiisi fudhadhaan. Tokko fa achi siqi gangaladhu. Hayyee. Angatan mata gangaladhu. Adabbi lammaffaa deemtee shaaworii seenta. Adabbi sadaffaa qaabanaas keessa gamas dheeyitee gidaara kana dhiibdee angatamni dhumatu. Yaa. Adabbii bareedaa hima qamaan jechuudha akkanatti. Adabbii kana keessaa falan duree nuti kana feena. Manni qiyyaas kana fedha anis kana fedha. Mamargaa kan nyaamiti. Hayi. Duboo. Adabbii dhiiga naman kaafne san hin barbaadnu. Dhiiga nu kaasa barbaadna malee ni simatan. Dabbaaluulee akkam lulti diba dabbii keessa lulti malee kanota akkasii lulti barbaadani. Si fooloo godhaa jala taaka. Namni dhibbi 7 jirtan kuni fooloo godhadhaadha. Jala taaka yeroo isin liivii kophaa jirtan isiniif lulti. Isiniif lulti. Nama naan hin beeka. Yallaa kai fud. Kai asitumaan bulaarrayi. Hayyee kageemi lammataa yoo namoota waliin akkasitti adabuma. Ahoo beestii absirii dhaa yoo naman gazaare. Takatakaa wal baafna malee takatakaa wal kaa takatakaa wal daafna lubbuu kai fuduree kai fud. Daanaa kan nyaadhaaf ta'u baleeyyaa si faarsuu turroo naa jira wallaahi si faarsuu turroo naa jira irra. Daadhiif faarootiin barbaada. Ati amaaraan Oromoodha. Akkamitti na faarteetti? Nam faartiin kai fudhu. Gidaaruma kanaan dhiiba bakka afirraa iddaan shawaarii seenaa shawaariinis bishaanuu na bira hin jiru bishaanuu har'a hin jiru wallaahi bishaan hin jiru. Kaamera ammoo lafa racha fageesse gamas keessatti gamas dhiibdee jechi. Xaggee mana targiteeti akka geemni dhumatu gidaaruma dhiibdee laatee. Laa ilaaha illallah dhiiroo akkamitti sheer godhadha bikka sheerii sanii nu jalaa dhabee bar wallaahi ish. Sheerii akkatti godhatan sitti muu godhataa? Niin godhadha hin himee. Akkana gattuu kiitalaa bakka xiyya sadeen xixiqqaa sana gartee? Bakka xarafa xiyya xixiqqaa sana gattuu itee kana olaatee. Siitingii gubbaa kajoola siitingii gubbaa kajoo sheerii bakka joo sana gartee? Okay, thank you very much. Yeree hudduu kun harkadhee siin jira wallaahi. Harkaan daabboo garsiiftuu jiraate haadhu dabeessi kun. Woy daabboon tiyyee waan halkanii guyyaa akkana duraan taa'e wallaahi nama rakkoo akkana kana keessa ana baase daabboo hudduu kun naan isfaaltii irra deemaaf qal'aadha. Wallaahi. Daabboo falladdaa wal. Ayinaafadha. Tiifiin furadha garuu ani nama geemana qabsiise daabboo dhiisiiti. Isfaaltii irra miidhaayee ka'ee deemaa naan jeniin deemu. Bakka ani dhufeetiin nama biraatu jawara khalaas dhufeetiin taphala masii taphachisee miseenjera gala deemee islam miseenjera wal qabnaa nama. Wallaahi jaalaa kan nama geemina qabsiise qalbiin beeku siin jee bar isfaaltii irraan qullaa deema. Mi wallahi yaa'oo awara bin waatu. Arro amoo gaa giseen taphachisee cuma irraa baatee dhufta gaa miseenjeraan. Ya woy gasti kana badee maan dhufa geema lama sadii nama sinaan akkanii guyyaa usteetu malaalaa bulsa akka daawwititti. Yalla kai kita fudhu kai gamer kita fudhu kai. Takka gilaa takka geema gidaara dhiibda jiraachi fagaattee akka qaamni kan keessi mul'atu guututti lammaffaan gangalata sadaffaa shaaworii seenta kai fudhu takka keessa. No gangalachuun hin jirtu handullaan na jira gidaarumaan dhiiba. Ayyee kai fudhu dhiibe kai. Geemii yoo ta'e sargite malee geemii jalaa hin dhabe bikka erganiifsa. Wallahi tawashaal situ. Wai butuan na nyaate barbullaan akan gadu kuma gisee wal ka'e wallahi. Achi deemree kaameraa sirri mul'ise ilaalu qaatti hayi. Waa kaameraa kun akkanarraa akkamiin mul'ata? Tokko gaddeebise kaameraa tokko gaddeebise kara lafa hayi ilaa jilbaa mul'achuu qaba malee ilaa jilbaatti mul'achuu qaba yaa. Ilaa jilbaatti uummanni na waraabbataan baay'ee. Waraabbature waraabbatee dhiisee shaaworii fudhu gadeemi sila shaaworii nama. Mana kasi seeneetiin gidaara dhiiba haagisee kanarra taa'u seenee akka uummanni na nagarratti. Ala jirtaate? Alaan taa'u jira mana seeni deemi. Akka uummanni dabbaa dhikki ilaalee haraaraa bahutti hin dhiibaaf gidaara. Yallaa deemi. Taphtaa qoraaree uummanni dabbu malaalu bakka namni 800 as tele jetteessanii yoo taphtaa gootana harkaan tuttu qaaree gad.
Ammallee isin adda bichumatti isin itti deebisaa osoo isin miira keessa hin baane jama miira keessa isin eegu jiraar uummata waan yaa obboleessa wata kan beekan yaa kaamera gatti gasirrees kaamera gajjalis jalladhu isin jiru ini agarru sirriitti ini agarru wallahi bisa kanatti gidaara raabuu ila jilbaatti agartan xiqqoo gad deebise jedhaa luqaatti ilaa amma kitti naan kitaabin siif jecha mana uummata oromoo duraan tokko eegana magargala laala dabbaa laaluun birqii miti adeero kaamera gidaara sanii baay'ee gidaara dhibaara oo wanti tun kaartoona kaatti gisee fedhe galatanii waan akka jiru afaanumaan iyyiti oo afaanin iyyiti kun ana si afaanin iyyijiin isi awa sadi kana dafa awa sadi kana guys gidaara dhibutti jiranii agartamii bidi beetti jirta naa taate akka jaba naa taate ummata kiyyaaf taate wallahi naaf miti ummata na jala jiru taate wallahi dhiibu jirta gidaara akka jaba dhiibu jirta akkasuma ta'e toltee jirta Maamudoo meeqa amma salaadha inni akkana duuba kana yaabbannee jechuu jira wallahi gidaara dhiibiree tokko irraa bukkee gidaara maali wayi gudeetu jirta gidaara saabis kaamachiisutti jira irraas bukkee rabbi isaa bukkee sun jedhu irraas bukkee qaalitti nuti qabdu ishii tokko faa keessa jeebu gaa'e ishiin nama guddaadha amma rabbi jedhadha maali wanni kana guddata